Jecha jumlaa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Daawwee Caffeetti raawwatame qaamota nageenyaa mootummaatiin akka ta'e Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibse. Komishinichi ibsa dhimma viidiyoo kanarratti baaseenis qorannoo guutuun taasifame itti gaafatamummaan jiraachuun akka mirkanaa'uuf irra deebiidhaan gaafatee jira. Viidiyoon tibba kana miidiyaalee hawaasummaarra qoodamaa jiru kan namoonni uffata siviilii uffatan baay'een konkolaataa irraa erga reebamaa gabboofamanii booda immoo jumlaan rasaasayyoo ajjeefaman agarsiisu qorachuusaa Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen himee jira. Qaamoleen nageenya mootummaadhaan namoota gara 30 ta'an kanneen miseensota ABO shaneeti jedhanii konkolaataa fe'iinsaa lamatti ammoo fe'anii geessuudhaan jumlaadhaan akka bokkaatti rasaasa itti tumanii akka ajjeesan odeeffannoo sassaabateen bira gahuu ibsee jira. Komishinichi yeroo humnoonni TPLF naannoo amma jechaan kun itti raawwatame to'achuun booddee gadhiisee gara Tigraay deebi'etti ajjechaan jumlaa namoota nagaa irratti raawwatamuu ilaalchisuudhaan namoonni miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa kan turan ni jiru. BBCnis dhimmicha mirkaneeffachuudhaaf qondaaltota bulchiinsa godina addaa saba Oromootiif bilbileen himannicha qorachaa jiraachuudhaaf yeroo sanitti ammoo homaa tokkollees akka hin beekne deebii kennanii jiru. Yeroo ammaatti Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiin hundeeffame kanaan alatti dhimma ajjechaa jumlaa kana ilaalchisuudhaan mootummaan hanga ammaatti ammoo waan tokkollees osoo hin dubbatin jira. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa naannoo san irratti ammoo akka mul'atetti humnoonni hidhatan kan gariin isaanii erbee yookaan ammoo uffata gurraacha zamachaa Minilik jechuudhaan mataa isaanii gubbatti maratan kan mul'atanidha hundi isaanii. Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaadha yakki kun gabaasa qorannoo isaa sarbama mirgoota namummaa fi seera namummaa idil addunyaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti raawwataman jedhu jalatti taateewwan ibsaman keessaa tokko akka ta'es ibsee jira. Komishinichi odeeffannoo wayitiisan argadhe jedheen ajjechaan jumlaa murtii seeraa tokko malee viidiyoo san gubbatti mul'atu gabaasa qorannoo komishinichi teessa gaafa 2 bara 2014 baase keessattis dubbatamuu himee jira. Komishiniin kun ammoo gocha naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti raawwate kana namoota ragaa ba'anii fi qaamaan bakka taateen kun ammoo itti raawwate deemuudhaan daawwachuudhaan gabaasicha qopheessuus ibsee jira. Ajjecha kana kan raawwate finxaaleeyyii Amaaraatii fi humna addaa Amaaraa akka ta'e Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa baase kana keessatti otoo maqaa hin kaasin bira kutee jira. Qaama mootummaa hidhate jechuu malee ammoo gocha kana kan raawwatan fannoo Amaaraatii fi finxaaleeyyii Amaaraa akka ta'an dhugaa jirtu dhoksuudhaan Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan bira kan darbe kanas ammoo mootummaan qindeessuu hin oolle jechuudhaan himamaa jira. Ta'us ammoo Oromoon garee gochaa ajjechaa jumlaa uummata Oromoo nagaa gubbatti raawwatan kanas ifatti beeka. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi akkasuma kan naannoo Oromiyaa cindhuurinis haga ammaatti waa'ee ajjechaa kana waan dubbatan tokkollees hin qabani. Oromoon bakka maratti ajjeefamaa kan jiruu fi maqaa miseensota ABO shanee yookaan ABO shanee deeggartuu kan jiruu fi akkasuma maatii ABO shaneeti kan jedhuun qabeenyi Oromoo barbadaawaa manneen Oromoo gubachuudhaan namoonni nagaa lubbuun jiranis ibiddaan gubachaatuma as gahanii jiru. Maqaa ABO shanee jedhuun ammoo namoonni nagaa 30 caalaan akka ajjeefaman Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa isaa baase kana keessatti ammoo ragaa kan bahe mootummaan Abiyyi Ahmadii fi warri Amaaraa waliin ta'uudhaan gocha suukanneessaa akkaan hamaa ta'ee fi kan gara jabinaa Oromoota qulqulluu meeshaa tokkollee yookaan ammoo hidhannoo tokkollee hin qabne gubbatti raawwachaa akka jiran Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kunis ibsa baaseen saaxilee jira. Jechaan guutuu Oromiyaatii fi akkasuma naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti kan ammaatti hoggaa ta'u humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad halkanii fi guyyaa dhalattoota Oromoo gidirsaa kan jiran hoggaa ta'u Benishaangul Gumuz keessattis ammoo hidhattoonni Amaaraa hidhattoota Benishaangul Gumuz kan poolisii addaa ta'an waliin ta'uudhaan uummata Oromoo nagaa hedduus torbee kana keessa
walitti qabuudhaan jumlaan fixanii jiru. Ajjechaan jumlaa jiddu galeessa Oromiyaa Ginda bira dabalatee akkasuma lixa Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo keessattis kan raawwatamaa turee fi haga ammaatti raawwatamaa kan jiru. Ajjecha saba Oromoo gubbatti badii tokko malee ammoo raawwatamaa jiru. Kanaaf qaamni haga ammaatti itti gaafatan fudhata jiraachuu baatullee mootummaa Abiyyi Ahmad itti sabichi quba qabuudhaan humni Abiyyi Ahmad bobbaasaa jiruu fi gareen Abiyyi Ahmad biyya Itoophiyaa badii irraa eeguu qabdan jechuudhaan hidhachiise fannoon uummata Oromoo jumlaan fixaa akka jiru ragaaleen adda addaa saaxilan haga ammaatti hedduun kan baan hoggaatu mootummaan Abiyyi Ahmad itti gaafatama otoo hin fudhatiin uummata Oromoo jumlaan fixus itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo boon tarkaanfii waraana faashistii Bilxiginnaa irratti fudhatu itti fufuudhaan zoonii giddu galaa Cibraan Irboo Shinnigaa lixa Shaggar Aanaa Ilfaatii fi Coobitti tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfatee jiraachuu himee jira. Aanaa Ilfaat magaalaa guutuu keessa jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo seenuudhaan tika Bilxiginnaa hedduu uummata Oromoo ajjeesaa fi ajjeesisaa kan turan hedduu fixee akka jiru himee jira. Magaalaa Aanaa Coobitti maqaa sakattaa obbo jedhuun waraanni Bilxiginnaa gandoota akka Qorichoo Hoofuu fi Diigoo ammoo akkasuma dachaa keessatti sochii taasisteen tarkaanfii keessa deebii hin qabne oboon irratti fudhatameen reeffaa fi madoon ammoo woboodhaan yoo lafa tuulamu kanneen hafan humnoonni Abiyyi Ahmad reef hedduu gurrachaa ooluun himamee jira. Woboon lola jabaa gandaa Qorichaa Kootichootti ammoo loleen 18 du'aan adabee 12 ammoo madoyyoo adabu ganda Hoofuutti ammoo 21 du'aan 17 ol madoon adabee jiraachuu simee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kan jiddu galeessa lolli guddaan ganda Diigoo dachaa bakka addaa Rujjaatti kan gaggeeffame yoo ta'u faashistoonni Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harca'u woboon himee jira. Lolli jabaan ammas lixa Shaggar bakkoota hedduu keessatti itti fufee jiraachuun kan himame woboon injifannoo guddoo argachaa jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon erga opereeshinii haaraa bifa addateen labse Wallaggaa afranii fi jiddu galeessa Oromiyaatti ibidda qabsiisuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis kokkee qabaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad erga waraanni bilisummaa Oromoo woboon torbee kana ammoo tarkaanfii laaleessaa irratti fudhatee naasisee asa bakkoota garagaraatti maqaa miseensota waraana bilisummaa Oromootii fi maatii isaanii jedhuun namoota hedduu walitti qabuudhaan fixaa kan jiru hoggaa ta'u woboon ammoo ibsa baasiin kun sochiidhaa fi imala woboodhaa ifduu baasiin deebisu jechuudhaan mootummaa Bilxiginnaa Abiyyi Ahmad akeekkachiisee kan ture. Yeroo ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmad akkuma gaariitti waxalaa jiraachuu himaa jira. Lolli jabaan ammas giddu galeessa Oromiyaatti gaggeeffamaa kan jiru. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf giddu galeessa Oromiyaa irraa baay'inaan gama lixa Oromiyaatti bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoo woboodhaan akkuma marfamanitti akka jirantu himamaa jira. Gaafammoo galaan isaanii dhume woboon harkaan isaan qabuunis hafan qabu jechuun himamaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota waloo wajjin ta'uudhaan erga lola guddaa labse opereeshinii jalqabee mootummaa Abiyyi Ahmad bakka hedduutti mogaleessaa muraa akka jiruu fi bakka yaaddeessootaan buufata waraana Abiyyi Ahmad hedduu barbadeessuudhaan meeshaa hedduus waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo woboon gama dubbii himaasaa waraana bilisummaa Oromoo addunyaa odaa tarbeetiin beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon kibba Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaa akkasuma lixa Oromiyaattis yeroo wal fakkaataatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti kaleessaa fi har'an tanas haleellaa jabduu banuudhaan humnoota Abiyyi Ahmad akka malee fixaa jiraachuu kan himu. Lola kanaanis injifannoo guddoo gonfachuudhaan hidhannoo gurguddoodhaa fi konkolaataa hedduus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojii akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo beeksise.